Ansiif jira jettee na jajjabeessite abdiin atti horte akkanii yaadannee burqaara maqaan koo Taaddasee Bantii jedhama. Asuma waldaa kanaan tajaajilan seensa waldaa kanaati. Wanta Waaqayyo naaf godhee dubbachuudhaaf bara 2016 keessa dhugaa bahuutu narra ture. Wanti Waaqayyo naaf godhe waan guddaa waan ta'eef dhugaa bahuutu narra jira. Bara 2016 keessa yeroo raajiin mishigii galan namoonni meesejii ergadhaatii waan irrattis ni kadhadhu jedhanii meesejii barreessuu baay'ee jaalladhanii meesejii akkas jedhi barreessiin jedhanii haadha manaa kootiin si hundidhaanii akkas jedhi barreessii waan hin jalqabee karaatti na duraa hafee bara kana keessa Waaqayyo akka na xumuru akka isaarratti naa kadhatanii Waaqayyoon akka na hafitu jedhi barreessii tergiin jedhee sadhumaa guyyaa sadhumaa taarra boodeen fudhadhee turan raajii gaafuma sana galgalaa ergite bara 2010 mana ijaarsaa wayii jalqabeen ture. Bara 2010 jalqabee xumuruu hin dandeenye. Na yaadaa waggaatti garuu hin danda'u. Na yaadaa inuma hin danda'u. Barana garuu gaafa raajiin an meesejii sana erga dhiisee mana ijaaruu miti ani manni kiraayin gaafa dabalaa dhufuyyuu safara kana deemuu hin barbaanne ture. Gaafa ni dabaluyyuu na yaadaa jecha. Baay'ee dabalee jira mana keessa jiraadhu. Isa yaadaan ture mana ijaaruu miti jecha. Gaafa raajiitti meesejiin kun naqee isaan kadhataniitu isaan hin bahinanii an hojii konistiraakshanii hojjedha. Hojii an hojjedhu tokko keessaa akkuma tasaa hojii guddaa wayii tokko argadheen birrii al tokko gannaan ifame naqeen bilookeetii bitee isa booddee bilookeetii bitii kaa'inaan jedhamu mucaanii naaf hojjetan kontiraatatti kennu. Ani Waaqayyoon nan kadhadha lafan naqeenaan jedhe mucaan sun baay'ee kiristaana lafan naqee yaa Waaqayyo namicha hojii hojjisiisu kana harka isaa eebbisin jedha hojiin kee addaan hin citu. Caluma dhiitti bilookeetii gashee deeme isa booda utuun bilookeetii gashee hin deebiin birriin kan biraa kan dura qabame tokko gadhiifame ammas meeshaa itti aanuun ji'a 2 gidduutti Waaqayyo mana ijaaree qulfii harka kootti naafe. Jangan bukan orang ayu pasal. Akan salbata so bedaso ne torana kabatu jedera. Wan hundu masa irone satoko. Innati sambadura beriyo jeta nagafa toyote Waaqayyo kamisa ganadi sisa lafan jedhu yeroo baay'ee hojjedhe aniyoni kontraata fuudhee hojjedhu reserve harkatti qabadhu taanaan hojii hin hojjedhu maaliif dafanii ganna maalli san warri hojii hojjisiifatanii yeroo achi ni nagaafachuuf jedhu Waaqayyo sambadura yeroo nagaafachuuf sambadura hojjetaan konistiraakshanii hin gaafata yeroo an kamis roobi birrii naa gadhiifama ariitiidhaan tun hin gaafatin Waaqayyo gadhiisee ijaaree xumure. Galanii Waaqayyo. Footoo ragaadhaaf footoo manaa asirratti agarsiisa. Waaqayyo mana kana fakkaatu ijaaree xumuree naa kenneera. Waaqayyo sinillee akka tasaa inni na gargaare akka tasaas na gargaaru. An harkaa Waaqayyo fira afaan qabachiisee ofii isaatii harka koo qabe fira keessan afaan qabachiisee Waaqayyo harka keessan haa qabu. Inni naa ta'e dachaadhaan isiniif haa ta'u. Ameen. Akkanii yaadannee burqaara dhiira boonni isaa